sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Ebila 19 bara 2018 ashama akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegala. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Adwaayin muudama aangoo fi jijjiirraa teessoo taasise. Waggoottan 27 darbaniif saboota biyyattii cunqursaa kan ture sirni TPLF'n hoogganamu EPRDF yeroo adda addaatti aangoo teessoo wal jijjiirraatiin uummata gowwoomsaa akkuma ture ammas irra deebi'uun hooggana haaraa filateera. Guyyaa kaleessaa sadarkaa naannootti OPDO'n aangoo bulchiinsaa wal jala dabarsaa turteetti. Guyyaa har'aas sadarkaa ministeeraatti jijjiirraan aangoo taasifamaa ooleera. Jijjiirraa kanaanis namoota hedduu bakka jijjiiruun aangoo wal dabarsaniiru. Muudama kanarraas jijjiirama waaraa eeguu fi abdiirra kaawwachuurraa qabsoo keenya itti fufaa waanta hojjetaman walumaan kan ilaallu ta'a. Shira mootummaa wayyaanii uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godinaalee Matakkal, Asoosaa, Kamashii, Aanaa Yaasoo, Baloo fi Maa'oo Koomoo irratti raawwachaa jirtu saaxilame. Tokkummaa uummata Oromoo fi haleellaa waboo iddoo garaagaraatti fudhataa jiru kan ciise ishee dhowwee mootummaan murna biccuu wayyaanee filannoo fi carraa ishee isa dhumaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godhattee jirti. Kunis magaalaa Asoosaa keessa dhalattoota Tigree TPLF ramadaman buufata meeshaa godhachuudhaan uummata Oromoo naannichaa Mandii, Beegii, Najjoo fi Dambidolloo jiraatu maqaa sobaa waraana bilisummaa Oromoo rukkunne jedhuun uummata nagaa barbadeessuuf qophii xumuranii jiru. Magaalaa Asoosaa lafa itti meeshaan waraanaa kuufamee jirus beekamee jira. Mana abbaa qabeenyaa Semahal Hotel kuusaa meeshaa waraanaa, mana abbaa qabeenyaa Bileen Daanaa Hotel kuusaa meeshaa waraanaa, mana abbaa qabeenyaa Garree Kompiitarii kuusaa meeshaa haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni Tigree qofa ta'an afaanii fi dandeettii addaan leenji'anii ilmaan Oromoo magaalaa Asoosaa basaasuuf hojii daldala suuqii, hoteelaa, hojii humnaa fi hojii konkolaachisummaatiin bobba'anii jiru. Haa ta'u malee meeshaa waraanaa ammayyaa karaa namni hubachuu hin dandeenyeen hidhatanii socho'aa jiraachuun bira ga'ameera. Akkaataa meeshaan kun magaalaa Asoosaa keessa seenus mootummaan naannichaa waliin ta'uudhaan halkan keessa sa'aatii 4 booda akka galaa jiru keessa beektonni himan. Kanaan dura ji'a 3 dura dhalattoonni Tigree garee dhimma nageenyaa TPLF kan ta'an 100 maqaa cirracha baasuutiin bakka Buleen jedhamu qabachuun humna waraanaa gara sana fiduun dhoksaan qubachiisuu fi waraanni kunis shirri walitti bu'iinsa uummata Oromoo fi saboota biroo naannichaa gidduutti hojjetamaa jiru yoo milkaa'ee akkuma naannoo Somaaleetti godhame waraana dhoksaan qubachiisanii uummata nagaa gaaga'uu fi buqqisuu akka ta'es raggaasifameera. Kanaafuu dhalattoonni Oromoo naannichaas waamicha dirmannaa qaamota dhimmi ilaallatuuf godhan. Muummicha ministeeraa mootummaa federaalaatiif dhaamsa isaan taasisan akka heera mootummaa biyyattiitti nuti ilmaan Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraannu akka lammii lammaffaatti lakkaa'amaa jirra. Mirgi abbaa biyyummaa keenyaa sarbamee jira. Gochi sukkanneessaa naannoo Somaalee irratti ta'ee TPLF nurratti ta'aa jira. Waraanni nurratti labsamuuf qophiin xumuramee kan jiruu fi uummanni Oromoo naannichaa waggootii dheeraaf saboota naannichaa wajjin wal danda'ee wal kabajee jiraachaa ture har'a humna tikaa fi nageenya biyyattii fi akkasumas mootummaa naannichaatiin boora'aa jira. Nutis haalli sukkanneessaa seenaan hin daganne uummata Oromoo naannoo Somaalee jiraatan irratti raawwatee nurratti akka hin raawwanne sodaa cimaa keessa jira jechuun iyyata dhiyeeffatan. Kanaafuu mootummaan biyyattii meeshaa waraanaa humnoota tikaa TPLF magaalaa Asoosaa keessatti kuufamee ilmaan Oromoo sanyii duguuguuf jedhan irratti sakattaan akka taasifamu waamicha godhan.
mootummaan naannoo Benishaangulii fi kaabineen naannichaa ajajaa fi kaayyoo TPLF baasee cinaa dhaabbachuun uummata walitti buusaa hiisisaa fi qe'ee fi qabeenya isaarraa ariisisaa jiran hojii isaaniirraa akka of qusatan dhiibbaa akka godhanis waamicha dhiyeessan. Uummanni Oromoo naannichaa yakkaa fi badii tokko malee sababa oromummaa isaatiif qofa mana hidhaa Qilintoo fi kaampii waraanaa Baabaasii keessatti rakkachaa jiran yeroo ammaas mana hidhaatti kan guramaa jiran haal duree tokko malee guutummaatti akka gadhiifaman waamicha godhan. Uummanni Oromoo naannichaa lakkoofsaan walakkaatti kan tilmaamamuu fi dhiittaan mirga namummaa duguuggaan sanyii kana hin jedhamne irratti raawwatamaa tureera. Guutummaatti mirga abbaa biyyummaa jechuunis mirgi afaaniin barachuu aadaa ofii kabajuu fi mirgi walqixxummaa akka kabajamu waamicha godhaniiru. Itti aansuudhaanis uummanni naannichaa mootummaa naannoo Oromiyaaf dhimma rakkoosaa dhiyeeffateera. Uummanni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz jiraatu rakkoolee hawaasummaa fi siyaasaa garaagaraa keessa jiraachuun isaa ni beekama. Sadarkaa mootummaatti miseensonnii fi biiroon dhaabaa naannichatti argaman tokkummaa uummataa diiguun uummata Oromoo naannichaa mootummaa naannichaa fi humnoota tikaa TPLF wajjin ta'uun hiisisaa ajjeesisaa fi qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaasisaa jiru. Uummannis caalaatti dhalattoota Oromoo warra OPDO bakka bu'anii uummata miidhaa jiran irratti obsa fixatee jira. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii atattamaa akka godhu waamicha godhanii yoo ta'uu baate uummanni fi qeerroon naannichaa dhumaatiin erga qaqqabee dhiifamu wal gaafachuurraa tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuuf qophii xumuruu isaanii beeksisan. Hidhamtoonni siyaasaa dhalattoota Oromoo naannichaa guutummaa guutuutti bilisa ba'uu qabu. Hidhaa fi reebichis akka dhaabbatu uummanni fi qeerroon dhiibbaa gochuu akka qabus ibsan. Dhalattoonni Oromoo naannichaa Oromoo ta'anii dhalachuu isaaniitiif qofa jibbii fi hacuuccaan qaamota TPLF'n irratti ta'aa jiruu fi shirri walitti bu'iinsaa garaagaraa xaxamaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa akka dhaabsisu waamicha godhan. Mirgoonni namummaa uummata Oromoo naannichaa kanneen akka afaaniin barachuu, mirga hojjechuu, aadaa ofii kabajuu, mirga walqixxummaa fi kanneen biroo akka kabajaman ciminaan mootummaa naannoo Oromiyaa beeksisan. Kana malees uummanni cunqurfamaan naannoo Benishaangul jiraatu uummata Oromoo maraaf waamicha godheera. Uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaa, bahaa fi dhihaa akkasumas biyya alaa jirtan gochi sukkanneessaa uummata Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal, Kamashii, Asoosaa akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti raawwachaa jiru uummata Oromoo naannichaa cinaa dhaabbattanii akka balaaleffattan waamicha dabarsan. Uummanni Oromoo naannoo Benishaangul Gumuz qaama qabsoo uummata Oromoo waan ta'eef bu'aa qabsoo injifannoo fi bilisummaa uummanni Oromoo naannoo Oromiyaa argachaa jiru nutis argachuu qabna. Kunis hidhamtoonni siyaasaa hundi hiikamuu qabu, mirgoonni namummaa kabajamuu qabu, hidhaa fi ajjeechaan hatattamaan dhaabbachuu qaba. Kanaafuu gaaffiin keenya gaaffii uummata Oromoo maraa ta'uu qaba jechuunis dhaamsa birmannaa dabarfataniiru. Oduu keenya biraatiin darraan koomaandi poostiin uummata irra ga'u cimee itti fufee jira. Oromiyaa bahaa Harargeetti dabballoonni OPDO aanaa mi'eessoo humna agaazii fi koomaandi poostii waliin ta'uun hawaasa nagaa dararaa jiru. Namoonni dararaa kana raawwatanis Taaddasaa bulchaa aanaa, Jamaal waajjira nageenyaa fi Addisuu koomaandira poolisii aanaa mi'eessooti. Warra hidhaa keessatti badii tokko malee dararamaa jiran keessaa hangi tokko Abdii Abraashaa, Muhammad Said, Yaasiin Muhammad kanneen jedhaman yoo ta'u hanga ammaa sababa tokko malee erga hidhamanii ji'a tokko ga'ee jira. Kana malees ijoolleen dargaggootaa hedduun baqatanii maatiirraa adda ba'anii akka jiran beekameera. Boombii gabayaa Moyaalee biratti ergamtoonni wayyaanee darbataniin miidhaan ulfaataan uummatarraan qaqqabee jira. Humni mootummaa wayyaanee irraa ergamee bobba'ee boombii harkaa uummata nagaa irratti darbataniin namni 4 ajjeefamee namni hedduun madaa'uu maddeen keenya gabaasan. Moyaaleen godina Booranaa keessa jirtu Finfinnee irraa kiiloomeetira 700 fagaattee kan argamtu magaalaan kun bara hedduuf waraana boqonnaa nama dhowwuu keessa jirti. Boombii ebla 17 ganda duwwaa 2 buufata atoobisii fi gabayaa biratti waraanni liyyuu poolisii Somaalee darbatee jedhaniin walumatti namni 70 ol madaa'ee kana keessaa 4 ajjeefamaniiru. Boombii kana lafa gabaa namni itti gubbatee jirutti kan gadhiisan yoo ta'u guyyaa kaleessaa jechuun ebla 18 namni 2 kan boombiin nama fixuuf qophaa'an boombii harkaa waliin akka qabamanis beekameera. Akka jiraattonni jedhanitti erga boombiidhaan uummata haleelanii booda rasaasaan akka itti jalqabantu ibsame. Gama kaaniin waraana liyyuu poolisii Somaalee keessaa Azizaa Dhibbaa, Aden Hasen Jaarsoo fi Kumaalaa Ali Aden Ali jedhan Moyaalee ganda duwwaa tokko keessatti boombii nama fixuuf jedhaniin waliin Moyaaleetti qabaman.
Moyyaaleen akka jiraattonni jedhanitti keessattuu bara 2009 asitti takkuma nagaan ooltee bultee hin beektu. Lubbuu Moyyaaleetti darbaa jiruuf ammallee xiyyeeffannaan hin kennamin jira. Akka BBC Afaan Oromoo irraa odeeffannoo argannetti walitti bu'iinsa Moyyaaleetti uumameen boombii dho'een lakkoofsi namoota ajjeefamanii 4 ga'uu isaa itti gaafatamaan kominikeeshinii godina Booranaa obbo Galmaa Booruu himan. Namoonni hedduun kan madaa'anii fi namoota madaa'an kana hospitaalota Shaashamannee, Walaayittaa Sooddoo, Yaaballoo, Bulee Horaatti akka dabarfaman kanneen biroos ammallee gara hospitaalaatti barraa'uuf akka danda'utu himame. Sababa wal dhabdee rakkoo kana akka jiraattonni magaalaa Moyyaalee jedhanitti walitti bu'iinsa uumametti aansuun boombii naannoo buufata konkolaataa Moyyaaleetti dho'een namoonni ajjeefamanii kaan immoo madaa'an. Akka itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa Moyyaalee jedhanitti sababiin poolisoota addaatu yookiin liyyuu poolisii Somaaleetu boombii dhoose. Obbo Galmaa Booruun dhimmi kun kan eegalee magaalaa Moyyaaleetti waajjira bulchiinsaa fi mana murtii ijaaruuf wayita yaaliin taasifametti jedhan. Gama Somaaleetiin ijaarsa kana dhaabsisuudhaaf yaalii wayita godhanitti waldhabdeen gidduutti uumamee kanuma gidduuttis boombiin darbatames jedhan. Hanga ammaatti maree qondaalota waraanaa fi Oromiyaa waliin taasifamee ture malee wanti taasifame tokkollee hin jiru. Akka aangaa kanaattis qaamni mootummaa federaalaa dhimma lubbuu namootaa dabarsaa jiru, mana gubachaa jiruu fi qabeenya manca'aa jiru kanaaf furmaata kan ta'u fala kennaa hin jiru. Dhimma kanaaf xiyyeeffannaan kennamee haga ammaatti hin jiru jedhaniiru. Torbeewwan muraasaa dura magaalaa Moyyaaleetti humnoota mootummaatiin haleellaa raawwateen namoonni 10 ol ajjeefamuun kuma hedduutti kan lakkaa'aman daangaa ce'uun baqachuun isaanii ni yaadatama. Rakkoon uummata Oromoo irra ga'uu guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa deemuun lubbuu namoota nagaa fi qabeenyaa gaaga'aa jira. Ministeerri muummee biyya sana keessatti aangoo olaanaa kan qabu. Ministeerri muummichaa kun haasawaa taasisaa turan keessatti jijjiiramoota bu'uuraa gama seerota adda addaa kan akka haqaa, qaamolee nageenyaa, humna waraanaa irratti fiduun qaba jechuun onnachuun dubbachaa turan. Garuu haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuun rakkoon dabalee uumamaa jira. Aangoo akka heera biyyattiitti muummichi ministeeraa qabu dura taa'aa waraanaas kan dhimma nageenyaas sababii kamiiniyyuu hojiirraa ari'uu ni danda'a ture. Akka aangootti hojiirraa ari'uuf sababiiniyyuu akka hin barbaachifne ogeessonni seeraa hedduun ni dubbatu. Kunis aangoo seerri kennuuf waan qabuuf ture. Muummichi ministeeraa garuu rakkoo biyyattiif madda isaa hubatee furuurraa sobaa fi fakkeessiidhaan umurii diigumsa impaayirichaa tursiisuuf abbalaa jira. Oduu keenyattaan barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa mana adabaa wayyaanee kan ture rakkoo fayyaa isarra ga'een akka miidhame dubbata. Barsiisaa Qanaasaan abbaa ijoollee 5 akka ta'anii fi yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaan digirii dura argatanii utuu hin hidhameen dura waggootii 33f barsiisaa akka turan dubbatu. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Sibuu Siree irraa waggaa 2 dura kan qabaman barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa mana hidhaa keessatti dararaa irra ga'een kan ka'ee miilli isaanii lamaan lafa ejjechuu waan dideef jecha hidhamtoota isaan waliin jirantu baatee mana murtii fi iddoo barbaachisaa ta'etti geessaa ture. Duraan okkolaa mana murtii duratti dhiyaataa fi hakiima biratti na ergaa jechuun iyyataa kan turan ta'us booda irra gonkumaa miilli isaanii lafa ejjechuu didee miidhama narra ga'eef yeroon wallaansa fayyaa ituu hin argatiin turuu kootu miilli koo lamaanii fi harki koo mirgaa akka laamsha'u godhes jedhan. Abukaatoon barsiisaa Qanaasaa kan ta'an obbo Wandimmoo Ibsaa erga dhaddachatti dhiyaatee ji'a 2 darbee jira jedhanii turan. Manni murtii meerree jedhee wayita gaafatutti manni hidhaa ni dhukkubsata jechuun deebii akka kennu dubbatan. Manni murtii ajajaa yoo kenne hojii irra oolfamuu keessatti duubatti harkifannaan akka jiru muuxannoo irraa beeknas jedhu. Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa namoota dhuma torban darbee gadhiifaman keessaa tokko yommuu ta'an yeroo ammaa mana yaalaa hospitaala Naqqamtee akka jiranii fi gargaarsa uummataallee akka barbaadan beekamee jira. Gabaasni kan VOA Afaan Oromooti. Rakkoon keenya rakkoo dafqaan bultoota magaalaa Naqqamtee fala dhabuun daran nu yaaddessi jedhu jiraattonni magaalaa Naqqamtee. Kanneen magaalaa Naqqamtee keessatti buna danfisuu fi kophee qulqulleessuun jireenya isaanii guyyaa guyyaa gaggeeffatan sababa walga'iitiin hojiirraa dhorkamuu ibsuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan namoonni kun fala barbaaddachuuf gara bulchiinsa magaalichaa deemanii gaaffii dhiyeessaniifis deebii nuti sababa keessaniif hin salphannu kan jedhu argannes jedhu. Itti aansuunis gaaffii haaromsi amma kan rakkoo uummataa furu jettan amma immoo maaliif rakkoo keenya ukkaamsuu feetu jennee wayita gaafannetti isaanis namni isaan bakka buufatan sun hololli akkasii kun dhaaba keenya bakka hin bu'u kaleessas numatu ture har'as numatu jira boris numatti jiraata gara dhimma keessanii deemaa nuun jedhan jechuun jiraattonni komii qaban dhiyeeffatan.
itti fufuunis rakkoo keessaa waan jirruuf fala barbaaddachuuf gara buufata koomaandi poostii magaalaa Naqqamtee deemnee rakkoo keenya ibsineef jedhan. Koomaandi poostiinis gara bulchiinsa magaalaa keessanii deemaa kun dhimma nu ilaallatu mini jechuun ofirraa akka deebisanis dhaga'ame. Dhumarratti godina Wallagga Lixaa Ona mana Sibuu magaalaa Mandii fi naannoo ishee keessatti mootummaan wayyaanee uummata nagaa goolaa jiraachuun dhaga'ame. Akka maddeen keenya onichaa gabaasaa jiranitti mootummaan wayyaanee maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromootiin uummata magaalichaa dararaa akka jiru gabaasaan arganne ifa godha. Addattis sodaa fi yaaddoo hamaa keessa seenuudhaan milishootaa fi poolisoota Oromiyaa irraa qawwee guuraa jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Lixaa Ona Qilxuu Kaarraa keessattis Ona Qilxuu Kaarraa keessattis manni uummataa maqaa adda bilisummaa Oromootu magaalichaa nu harkaa fudhate jedhuun cabee sakatta'amaa jiraachuu qeerroon onichaa gabaasee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa irraaf qopheeffannee kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 1740 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaadhabdii Bilisummaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophiitti aanuuttan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Ulfitee qindeessii tarkaanfii mudadhu Oromoo qabdaa ergoon bargaadinaan aleelitee gogachiisee bakka uummata bal'aa godhuu dandoo kaampii diinaa cabsee galmeessitti fannoo.
Mootummaan wayyaanee tooftaa bifa aaraan uummata Itoophiyaa hacuucuuf yeroo ga'etti murteen wixinee seera 128 murtaa'een furtuu siyaasa biyyattii ta'ee saboota cunqurfamoo balaa irraa baraaruu ni mala. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo Ebila 15 bara 2018 Finfinnee Oromiyaa. Uummanni Oromoo waggoottan dheeraa lafa isaarraa buqqa'uu, ajjeefamuu, ari'atamuuf biyya isaarratti mirgoota dimokiraasii guutummaatti dhabuun isaa kan yaadatamu ta'us addatti bara bulchiinsa sirna wayyaanee kanatti dararama ulfaataan irra ga'aas jira. Bara kana Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona walakkaan araddaasaa dhabee qe'ee abaabilii isaa irraa buqqa'ee biyyuma isaa irrattii fi biyyoota alaatti baqattuu ta'ee rakkoowwan garaagaraaf saaxilamaa jira. Rakkoo manaaf qabeenya isaa irraa buqqa'uu fideef furmaata oomaa mootummaa biraas caasaa mootummaa biraas hin arganne. Abbaan irree wayyaaneen waraana Oromiyaa fi Oromoo irratti labseen uummata Oromoo Booranaa irraan ajjechaa gara jabinaa fudhatuun uummanni kumaatama hedduutti lakkaa'aman baqattummaan gara Keeniyaatti baqatanii jiraachaa jiru. Sanaafis karaa qaamota biyya bulchina jedhanii falli ka'ame hin jiru. Waraana wayyaaneen labseen lubbuun dhala namaa addatti kan uummata Oromoo yoo xiqqaate 3.5 ba'aa oolaa jira. Adeemsa ajjechaa kanarraa wayyaaneen matumaa duubatti jechaa kan hin jirredha. Waraanni wayyaanee dubartii Oromoo ulfa kan taate Ayyaantuu Mohaammed irraa balaa guddaan waraana wayyaaneen eenyuma kana raawwate. Hidhaa fi doorsisi ilmaan Oromoo keessattuu dargaggoota Oromoo humna barate irratti jabaatee jira. Kunis akka waan furmaata jiruutti afaaniin wayyaanee biraa dubbatamus dhugaan jiru garuu ittuu jabaatee jira. Rakkoon uummataa walxaxaa deemuu fi ittuu ammaataa adeemaa kan jiruun furmaata dhabiinsatti deemuun nagaa fi jireenya biyyattiif yaaddessaa ta'ee jira. Furmaata agarsiisuuf ammallee mootummichi qophii ta'uu dhabuurraa namoota gaaffii karaa nagaa gaafatan ajjeesuu, hidhuu, reebuu,
toorchi gochuu garjabeessuun manneen hiraarsaa haaraa ijaarsisuu irratti yeroo argamu dararama uummaticha irratti dhaqqabaa jiru ittuu guyyaa guyyaan ammeessaaf yaaddessaa ta'aa dhufe. Namoonni hoogganummaan muudamanis rakkoo uummataa furuuf qophii ta'uu irraa caalaatti afaan faajjii uumuu irratti xiyyeeffataa jiru. Rakkoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee irratti ka'ee uummanni Oromoo kumaatama dhibbaan buqqa'ee furuu irra Ogaaden Somaalee lafa isaanii irraa buqqa'an deebisanii lafa dhaloota isaaniitti qabachiisuuf waadaa warra Somaaleef yeroo galan argama. Ammoo faallaa kanaan Oromoo lafa isaa irraa buqqa'e qe'ee dhaloota isaa irraa fageessanii bakka biroo qubachiisuun lafa isaa dachii Oromiyaa dabarsanii naannoo Somaaleef kennaniiru. Do'annaa isaanii magaalaa Ambootti ta'e irratti ilmaan Oromoo barabaraan wayyaaneen TPLF yookiin OPDO'n dhiigisaan lixa shaggarii fi addattis Amboo keessatti dhangala'aa ba'e. Kanneen qaama hir'atanii fi bakka buuteen isaanii dhabame hundaaf osoo beenyaa tokko illee hin kaffalin uummata lafti irraa fudhatameef lafa keessan isinii deebisna osoo hin jedhin bishaan Amboo kan kubbaaniyaa TPLF'n dhuunfatame Oromoo harka galchina hin jedhin goyyomsaa siyaasaan Amboon biyya Niiwork fakkaatti jedhanii qoosaa tolchuun uummatatti feezaniiru. Ammas olola uummata Oromoo irratti labsanii waraanni uummata Oromoo rakkisaa osoo jiru al duree tokko malee yeroo labsii waraana kana dheereffachuuf jecha tooftaa adda addaa baasaa jiru. Uummata Oromoo dukkana siyaasaa biroo keessa galchuuf jecha abdii hin jirre kennuufii eegalanii jiru. Haalli kun ammoo waan qabatamaa lafa irratti argamu guutuu rakkoo sabaa gaaffii uummataa deebisuuf qophii kan hin taane ta'uun hubatamaadha. OPDO'n jarmiyaa waakkattuudha. Waakkattuu argaa waa eeguun of gowwoomsaa jiraachuudha. Yeroo kamuu qaama akka jarmiyaatti waakkatu kanarraa jijjiirama eeguun Oromoo irraa hin feesisu. OPDO'n utuu muummicha ministeeraa hin ta'in kan biyya kana bulchu muummicha ministeeraati jechuun waakkatu. Daba gurguddaa uummata irratti raawwatameef namicha muummee ministeeraaf sabasaa akka ta'etti waakkachuun ofii qulqulluu of gochaa turan. Gariin uummata Oromoos kana dhugaatti fudhatee adeemaa tureyyuu jala muree adda bilisummaa Oromoo ABO'n badii uummatarra ga'aa turee fi ittis jiru caasaan wayyaanee kamuu akka itti gaafatama fudhatu eeree ture ittis jira. Kanaaf yeroo muddama uummanni Oromoo tooftaa aaraan hacuucamuuf ka'etti murteen HR 128 furtuu siyaasa biyyattii ta'ee uummata Oromoo balaa irraa baraaruu ni mala jedhee waan amanuuf qeerroon bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromoo deebisuuf daandii nuu ta'uu mala kan jedhuun ejjennoo hidhuun murtee mana maree Ameerikaa HR 128 guutummaan guututti ni deeggera. Obsa qabeessi uummanni Oromoo fi qabsaa'otii Oromoo injifannoowwan argaman kanneen ofitti simachuun caalaatti galma akeekame ga'uuf mirga isaaf falmachuuf gaaffii haqaa gaafachuuf saamamuu ajjeefamuu jalaa ba'uuf hanga abbaa biyyummaa mirkaneeffannutti qabsoo itti jirru irraa akka hin laafne qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarsa. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa xumura garbummaati.